راديو سجلي ولا بوما أورميات راديو سجلي ولا بوما أورميا كرامر سريتي independent oromia.org torbaniti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Kita umumnya kita militer warren makna kira nanu sambutani Sagaleen dhageessan kun odeeffannoo karaa toora bilbilaa keenya Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa walitti qabanne keessaa fudhatamedha. Innis qaama oduu keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Oduu biroos ni qabna. Harka fuune ashamaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo. Harri guyyaan Kamisa Waxabajjii 8 barri 2017. Akkuma yeroo kaanii har'as qophiilee keenya qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana haa ta'u jechaa keessummeessuun kan isin faana turtu ani Hawwii Gadaati. Anis sabaloo hadirii dhaggeeffattoota keenya qophiin argaaf dhageettis qaama qophii keenyaa irraati. Manguddoo fi hayyuu argaa dhageettii Oromoo tokko waliin turra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya amma dabareen kan oolu. Nageenyi sanbadhaadhaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa oduu keenya guyyaarraan isin dhageessisaa oduu waliin hantiikii dhugaasaati. Torbii darbee loowwan Oromoo Booranaa lakkoofsaan 2000 ol ga'an weerartoota Sumaalee fi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa kunuunfataa wayyaaniin saamamuun gabaafameera. Kibxata darbee weerartoonni Sumaalee liyyuu poolis jedhaman godina Booranaa Haanaa Gumii Eeldalloo seenuun Oromoota yeroo sanatti loon tiksaa turan irratti dhukaasa banuun erga looniif tiksituu addaan baasanii booda loowwan Oromoo lakkoofsaan 2300 ga'an boortaan saamanii kan deemmataniin ta'uu odeeffannoo maddeen keenya gamasiirraa arganneen beekuun yoo danda'amu. Itti dabalaanis achuma godina Booranaa Haanaa Gumii Eeldalloo bakka Qaxxee Waaree jedhamutti ammoo dhukaasaa weerartoota Sumaalee irraa itti banameen namni Oromoo tokko wareegamuun namoonni 3 immoo kan madaan yeroo ammaatti yaalaaf magaalaa Shaashamanneetti geeffamuun hospitaala seenanii kan jiran ta'uun himameera. Kun kanaan osoo jiru qaamonni komaand poostii mootummaa kunuunfataa wayyaanee immoo uummanni Oromoo akka loowwan saamame hin ordofanneef ittisuutti dabalaan weerartoota Sumaalee tumsuun uummata Oromoo Booranaa irratti roorrisaa kan jiran ta'uu himan jiraattonni Haanaa Gumii Eeldalloo. Gabaasa guutuu oduu kanaaf Bulii Bakkoo kunooti. Duulli uummata Oromoo godinoota kanneen akka Booran, Gujii, Harargee, Wallaggaa fi uummata Oromoo Walloo irratti mootummaan kunuunfataa wayyaanee uummattoota ollaa kanneen akka Somaalee, Affaar, Benishaangulii fi Gambeellaa meeshaa gurguddoo hidhachiisuun uummata lafaaf qabeenya isaa erga saamsee booda ajjeesaa akka jiru hubatamaadha. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti erga uummanni Oromoo ajjeefamee saamamee booda uummata gowwoomsuuf nagaa buufne jechuun kan inni odeessaa jiruu fi haalli yeroo ammaa kanatti uummati Oromoo Booranaa keessa jiru wal faalleessa. Haaluma kana yeroo ammaa godina Booranaa Haanaa Gumii Eeldallootti hidhattoonni Sumaalee mootummaa kunuunfataa wayyaaniin deeggaramanii lolaa fi saamicha uummata Oromoo Booranaa naannoo Qaxxee Waaree irratti gaggeessaa jiraniin namoonni hedduun akka miidhamanii fi kan lubbuun darbanis jiraachuuf loon 2300 ol caalan akka saamaman ta'uu dubbata namni kun. Namni maqaa qabatamaan abbaan ammoo Waaree Chaachanii jedhama. Warri madaa'anii Raachi Dabbasaa ani Aratti duubaan Uqaadoon ta'in natti Dabbasaa ka jedhamu sarbaa cadhee yeroo ammaa isaamannee yaalamaa jira. Weerartoonni Sumaalee kun loon Booranaa godina Booranaa keessaa Haanaa kan bakka maal jedhamuuti ooffatani lakkoofsi loon sanaa agam ta'u? 2,300 ammoo san keessa naannoo 100
Raasi sedang jati dene sangkan itu kali kaga tai to materi sangka cukitani nan sani gode agni elkan ye nana pate na ana sani bakki amo nalo bakka ido atware gaisu kanatti dabalu yeroo ammaa ummati Booranaa loon isaa harkaa buufachuuf walii birmatee yeroo diina faana dha'utti hidhattoonni mootummaa koloneeffata nu dura dhaabbatan nutis loon keenya maaf saamamna jennee yeroo gaafannutti humnoonni koomaandii poost isintu gaala isaanii saame kanaaf gaala isaanii yoo hin deebisne balaa guddaatu isin qaqqaba jechuun uummata sodaachisaa jiru. Oromoonni naannoo biraas akka nuuf hin birmanneef tokko diina ofirratti heegaa jiru yoo nuuf birmatanis humnoonni koomaandii poost waan dura dhaabbataniif sodaa guddaa keessa jiru. Kanaaf ummati Oromoo jabaatee mootummaa koloneeffataa wayyaanee kana ofirraa loluun furmaata jechuun dubbata. Yeroo ummati horii isaa gaafatanitti inni warri koomaandii poosti horiin isaan gaafatanii jiru isanitti horii isaanii fudhatee gaala warraatti isaan bira jira gaala warraa kan galchaa kana yoo gaala hin galchiin waan bira dubbatan ammoo inni biraati kan warra barbaadu jirtanii jettee galtee warri koomaandii poosti karaa addeessaa jechuu gara oda diimaa saniin. Duuba gaa'odaa akkasii mootummaa Itoophiyaa fi kan naannoo Somaaleetti wajjin hojjetaa jira kan uummata Oromoo Booranaa saamsisaa ajjeesaa jirus warri lamaan wal ta'aniiti. Uummanni Oromoo Booranaa maaltu fala jedhaa jira maalis dubbachaa jira maal godhuu qabus jettee dhaamtameeti Oromtichi godina Booranaa irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbattu kun. Akkuma falli jiru islaa'u aga jirtu horii sakkeetiif lafta yeroo fuudhanitti abbaatti warra abbaa duras du'aa jedhanii haga danda'ametti birmannaan waan ta'uu qabu dandeettii akka danda'ametti goota waan lakkisuu miti kanaan durallee ta'uu inni Booranni daangaa qabachuuf duraanis hin ta'e ammas akka taa'u jiru fal danda'amu humni hundeeffatee yeroo inni nadhaa jedhu isaan dhufanii yeroo warri poolisiin dhufee nama dhufu yoo nama nama tuqee yookaan nama ijjeesee dafee furdeebi'aa yeroo namni uummanti kenna innillee akka danda'a furra deebisaa jedhee inni qophaa'ee itti deemuu jiru dhufee warri mootummaa jidduu seenaa warri koomaandii poostii warri makalaakaa jechuudha. Kanaafuu warri da'oo yookaan gaaddisaa yeroo namni nadhaa dhufu yookaan furraa deebisaa dhufutti bal'aan nama bakka qaban waan ta'eef kan malee uummati kenna amma gudannoon inni qabu uummanni dhumanna malee kan jidduu jeesanii yeroo hundi fureen deddeebiin kanaan waan isaanii kanaan deebiin gudannoo akkasiitiin qophaa'uu jirudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu mootummaan wayyaaneedha akkasumas moototni kanaan dura turan uummata Oromoo Booranaaf Gujii Arsii Olibbuusaa of jabeessaa ture uummanni Oromoo bakka jiru akka inni Booranaaf reebbatee dirmatee fi gama danda'een diina kana akka Booranni ofirraa deebisuu danda'uuf asumaan uummata Oromoo bal'aaf illee dhaamsa yoo qabaatte akka dhaammattu reesii kenneera dargaggeessi Oromoo kan godina Booranaa irraa naan dubbattu kun. Akkuma beekamu dhaamsiin waan qabu dhaamsa Oromummaati Oromoon jedhanii akka danda'ametti waraana mootummaa naannoo tokkoon maadhiif jira uummata Booranaa sanis ka birbannaa danda'u jedhuun Booranaa kibbaa jiru sanii yemmuu birmataa jedhu mootummaa achi garan taasisu dhowwaa ammoo as jiru iyyuu naannoo qoodanii bakka uummati walii birmata jedhutti bakka mootummaan dur taa'ee amma kanaan naannoo fuuldaan agarsuu laf jedhamti hidhatti mootummaan eegee birtaa'uu jiru jira uummatis akka walii birmatuun karaa adda addaatiin waraanni liyyuu poolisii kabootaan naannoo mallee beeksirra banuu jiru karaa waan dhuufi bakki hedduu qophaa'ee jira birmannaan hedduun baay'ee Oromoota illee jiranillee irraan barbaachisa kaaniin ammoo dhimmi kun gad fageenyaan laalamee mootummaan wadhuu jira falii yoo godhamuu danda'e karaa Oromoota naannoo illaa ittiin jiraniitiin gargaarsaa godhamu inni kun dhimma sanyii balleessaa yaadamee waan ta'eef akka sanyiin Oromoo Booranaa dandamee akka danda'amutti gargaarsi mootummaa yookaan kan Oromummaa waa dhaqqabuuti jechuu barbaade. Oduu keenyatti aanuun godina Harargee ba'aa magaalaa Hawwadaa keessatti daa'imman Oromoo jaarraa saasaan reebuun tokko madeessee 5 kan ajjeesee hergamtichi wayyaanee Habdii Idriis jedhamu kibxata dheengaddaa magaalaa Hawwadaa keessatti rasaasaan aleelamee battaluma lubbuun keessaa godaanuun du'aan kan adabame ta'uun gabaafameera. Haaluma kanaan Oromoonni magaalaa Hawwadaa ajjeefamuu Habdii Idriisitti gammaduun kibxata darbe galgala ayyaaneffataa kan bulan ta'uu odeeffannoon maddeen keenya irraa arganne kan
mul'isu ta'ee gama biraan ammoo tarkaanfii Abdii Idris irratti fudhatameen naasuudhaaf saaxilamuun magaalaa Hawwadaay weeraranii kan turan miliishonni, poolisoonnii fi raayyaan ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee immoo jiraattota magaalaa Hawwadaay kanneen araddaa duwwaa lama keessa jiraatan manarra manuun sakatta'aa kan turanii fi bakka tokkottis walitti guuruun dhaanichaa fi qorannaan dararaa akka turan himan jiraattonni magaalaa Hawwadaay. Gabaasa guutuu oduu kanaas Hawwii Gadaadhaa akka taanutti qindeeffatteetti. Yeroo jaaffaaf godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti tarkaanfii rasaasan aleeluu ergamtoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee irratti fudhatameen ergamtoota wayyaanee 6 rukutaman keessaa 3 du'an adabamuun gabaasaa turuun keenya akkuma yaadatamu kibxata dheengaddaa tarkaanfiin gumaa baafannaa magaalaa Hawwadaay keessatti ergamaa wayyaanee Abdii Idris jedhamu irratti fudhatamuun ergamaan wayyaanee kunis battalumatti rasaasan aleelameeti magaaluma Hawwadaay keessatti galaafatamuun kan himan jiraatan magaalaa Hawwadaay. Itti dabaluunis ganna darbe magaalaa Hawwadaay keessatti daa'imman Oromoo 5 irratti rasaasa roobsuun kan ajjeesee fi tokko immoo kan madeesse ergamaan wayyaanee kun ajjeefamuu isaatti akkaan gammaduusaas kaasuun tarkaanfiin akkanaa kun gara fuula duraattis jabaatee itti fufuun bu'aa qabeessa ta'uusaas akkas jechuun dubbatan. Oromtichi magaalaa Hawwadaay irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiif kennan kun. Haalaan gochaa nama gaddisiisuu hojjechaa ture waggaa akka har'aa jechuudha. Egaa kun kanaan osoo jiru yeroo gabaabaadhaaf magaalaa Harargee mana hidhaa Turizaamaa achitti kalalaan da'oon godhamee fi achitti boqochaa turan. Yeroo gabaabaa keessatti immoo galanii gara Hawwadaay biyya isaanii keessatti akka fedhanitti cinaa shannifachuudhaan magaalaa keessa walii gaddeemuudhaan karaa walakka dhaabbachuudhaan namni waan kana gochuu hin danda'u waan jiru hamilee akkasuma agarsiisaa calaqqisiisaa ture haalaan garaan gubaa ture. Dhabbiin darbee fidee suna yeroo gabaabaatti amma sa'aa takka dura yennaa inni hojii jarraa bahee ispaaltii irratti karaa walakkaa irratti rasaasaan dhawame namni sadii wallaalanii kan darbamee keessaa poolisiin fi miilitarii adda addaa isa olii qabaa jiru seelaa hanga ammaatti inni kun immoo Abdii Idris jedhamu kun waggaa darbee yeroo hiriirri nagaatu isa irratti ijoollee 6 rasaasaan rukutee ijoollee bifanirra isa tokko qofa hafee namni 5 ijoollee 5 dubara takkaa fi 4 biyya addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Kun osoo garaan gubaa jiru inni kan gubbaan kan uummata keenyaa hamilee dargaggoota keenyaa cabsuudhaan ilaa hanga ammaatti maal na godhuu danda'anii hamilee jiru gocha jiru agarsiisaa jalatti jira. Har'a kunoo shimbirridhaa addas galanni haa ta'u namni waan namaa inni ati rabbiin bakka buusaaf wallaahi maal jedhee kan gammachuu xiyyeef keessa fi waan jiru ibsu hin beeku fedhaa namticha irra har'a gocha kana oomne beekee wallaahi biyya kiyyaa kan nagaa qabdu. Nama tarkaanfii Abdii irratti fudhate kana gaasoo argite? Wallaahi inni kiyyoo naqameef I don't care wallaahi namni kan qabuuf. Toora sa'a meeqaatti jechuudha biyyaati ammas halkan sa'a 5 fi daqiiqaa 17 toora sa'a meeqaatti jechuudha tarkaanfiin kun Abdii irratti fudhatame amma? Toora sa'a 3 cinaan gaafure sa'a 3 cinaa kan sa'a 3. Iddoo kan magaalaa Hawwadaay keessaa bakka kan bakki inni itti dha'ame? Bakka iddoo mana isaa naannoo mana jireenya isaa argaa duwwaa namaa jechuudha kan daawwatee argaa duwwaa namaa. Amma gaa erga tarkaanfiin kun Abdii irratti fudhatamee Abdii Idris du'ee booda akkam jirti magaalaan Hawwadaay uummatni Oromoo magaalaa Hawwadaayif naannoo sanii gammachuu isaa attamitti ibsataa jira poolisoonni akkasumas immoo ergamtoonni wayyaaneedha magaalaa Hawwadaay keessa jiranoo maal gochaa jiru attam sochiin isaanii? Sochiin isaanii dargaggoonni illee jifattoonni magaalaa Hawwadaay haalaan gammadanii jiru haalaan gammachuu isaanii sitti himuu danda'u. Walaakin gabbaanii namni akka gammachuu isaa ibsachuu hin dandeenye maaliif taana uummanni kun poolisii jettaa humna bittinneessaa jettaa miilitarii warreen makalaakiyaa naannoo san guutanii hawaasa naannoo san jiru dargaggeessa naannoo san jiru guuraa jiran warreen shakkanii jechuu guuraa jiran waan ta'eef. Amma nama qabaa jiranii magaalaa Hawwadaay keessaa qaamni qabaa jiru kun qaama kami? Waa naannoo sana warreen jiran qabaa jiran. Agaazii nama kanatti warreen waan kana godhu poolisiidhaatu agaazii qabatee milishaa hojii ol ta'anii kan gocha kana uuman. Malee agaaziin eenyu mana kam jira eenyutu jira waan beekutu kan qabu. Naannoo sanitti ga'ee jaamnaan bakka san ga'e isaan dirqamni isaanii. Yeroo agaaziin bakka ajajamanitti bakka waan kana godhaa yaamanitti dhaqanii isaan qofa dirqamni isaanii. Amma gaa magaalaa Hawwadaay araddaa yookaan duwwaa lama keessaa namootni qabaman dargaggootni qabaman oliin isaanii eenyuun akka ta'an hin beekamne namoota qabaa jiran kana amma achirraa feeniiru moo walitti qabaadhuma jiran magaalaa Hawwadaay keessatti?
fitamaa jiran garuu nama handamta akka qabamee inni akka yaadanii kan gammachuu. Tarkaanfii boonsaan magaalaa Awwadaay keessatti ergamaa diinaa Abdii Idriis irratti fudhatame kun uummata Oromoo bakka biraafillee fakkeenya gaariidha. Akkuma sila kaasee ture godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti tikoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee yookaan humnoo nageenyaa magaalaa Dambidolloo yookaan aanaa Sayyoo yeroo ja'a tarkaanfii irratti fudhatanii ja'an keessaati nama 4 ajjeesanii ammas magaalaa Awwadaay keessatti haaluma wal fakkaataatu deemaa jira. Gumaan ilmaan Oromoo ba'aa jira. Haaluma waliigalaatti namoota kanaan dura ilmaan Oromoo irratti tarkaanfisuu kanneessaa fudhatuun ijoollee Oromoo bakkeeyyuuttuu fixaa turan ammas uummata Oromoo iraarsaa jiran irratti tarkaanfiin akkanaa kun yoo deddeebi'ee fudhatamee bu'aa qabaa bu'aa akkamii buusuu danda'a waan jedhaa irratti akkasumas dhaamsa waliigalaa uummata Oromoo fi karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa osoo dhaamte Oromtichi godina Harargee ba'aa magaalaa Awwadaay irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbataa jirtu kun. Abdii guddaa natti dhaggeeffamaa sabboontummaadhaatu dhaggeeffamaa ta'uu humnatan duree gochi kanaa kun sabboontota keenyaan biyya keenyaan kan dhaggeeffamaa jiru jedheetiin habanaa. Isaan kun warreen akkanatti gocha kan hojjetanii dhaabni madeessaa jiran madeessaa turan madaa keenya kan bakka nuyi bu'aan keenya waan akkanaatidha. Eegalleen keenyaa waan ta'eef hojjetanaa kana ilmaan Oromoo irraas boorositti deebiitiin ilmaan Oromoo gocha kanaa kanatti biyya obboleeyyan keenyaa kana baasuu irratti tokko ta'anii sochii guddaadhaan osoo hin dubbanne haasawaan osoo hin gochaan gocha qofa irratti kan hundaa'e gochaan akka barsiistu gochaan akka eeggachuun hin barbaada galatooma jira. Oduu keenya dhumaatiin tartiiba qubee afaan Oromoo kan dur qubee A irraa eegalu hamma qubee L irraa eegala jechuun miidiyaaleen Impaayera Itoophiyaa kanneen afaan Oromoo dubbatan irratti qaamota ergama mootummaa koloneeffataa wayyaaniin tibba darbee erga dubbatame as uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiraatanis ta'ee kanneen biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatan akkaan dallanuun hayyoonnii fi beektonni Oromoo jijjiiramni tartiiba qubee taasifame kun sirrii akka hin taane kallattiilee garaagaraan qeeqaa kan jiran ta'uu isaaniiti. Haa ta'u malee dhimmi wal jala dabarsuu tartiiba qubee afaan Oromoo kun torbee darbe kana mata duree wal falmisiisoo ta'e osoo jiru qaamonni mootummaa koloneeffataa wayyaaniif ergaman ammoo hojiirra oolchuuf tattaafataa kan jiranii fi miidiyaaleen isaanis hanga ammaatti tartiibni qubee jijjiirame sirrii akka ta'ee fi jijjiiramuun isaas bu'a qabeessa ta'uu kan dubbataa jiran ta'uu isaaniiti. Haaluma kanaan ergama mootummaa koloneeffataa wayyaanee irraa itti kenname hojiitti hiikuuf kanneen guddifataa jiran keessaa tokko ogeessa xiinqooqaa fi barsiisaa damee afaan Oromoo kan ta'e Dr. Tolomaariyaam Fufaa akka VOA sagantaa afaan Oromoof ibsetti tartiibi qubee jijjiirame bu'a qabeessa ta'uu dubbatullee gaaffii gaazexeessaan VOA damee afaan Oromoo namoo daandii gaafateef deebii sirnaa deebisuu kan hin danda'inii fi deebiin kennus kan wal faallessu ta'uun hubatameera. Qubee filneetti callisee dhumatti kennina toon ta'in sagalee irraa kaana. Sagalee erga adda baafatanii booda lammaffaa maal goona? Qubeetti agarsiifneeti qubeef sagalee sana akka walitti roomsan. Asirratti kan isin gaafachuu barbaadu cita sagalee yookaan ba'a sagalee isaan dura baasan kan jedhu natti fakkaata amma yaadi isin itti dubbataa jirtan kun. Isa miti akkas miti isa irraa dhalatan miti amma barattoonni kun afaan isaanii beeku ni dubbatu ni dhaggeeffatu kana barachuu miti kan isaan dhufan. Maazartaangi ijoollee waggaa meeqaati waggaa 7 kan 11 seenu dubbachuuf dhaggeeffachuu miti kan isaan dhufan. Nuti kan barsiisuu qabnu reading qubee dubbisuu fi qubee barreessuu akka danda'an gochuufi. Oduun keenya guyyaa irraa harmuma irratti goolabameera. Qophiilee keenyaaf faanaa turtii koyittu qabaadhaa. Ya biye warri koreeti tenga bise serrate nanatu warabesi buya yose ya biya binesi nimse halala sasa bajiban bene ofiti magasa. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo kanatti aansuun qophii argaaf dhageetiitu isiniif dhiyaata. Finni maali? Finni bakka meeqattis qoodama? Argaa dhageetii moo maalirraa dhufe?
gaafiilee ja'anii fi kan biroofis qophiin keenya deebii gahaa qaba. Qopheessaan Xiiqii Dhugaasaati. Keessummaa keenyarraa manguddoo argaaf dhageettii Oromoo Abbaa Liiban Alakee waliin turtii taasise qaba. Amma waluma gabaabaa kana caqasaa kallattiin gara qophii keenya argaaf dhageettii kutaa tokkoffaatti waliin haa tarkaanfannu turtii gaarii. Egaan hordoftoota sagantaa kanaa akkuma aadaa keenyaatti qophii keenya heebbaan heegallaa maanguddoon Oromoo kan argaa dhageettii Abbaa Liiban Alakee akkuma aadaa Oromootti heebbaan nuuf saaqan san booda gara dhimmitti ceenaa yaadda. Barii nagaa, halkan nagaa, guyyaan nagaa, dirreen nagaa, dirree Liiban nagaa, Liiban golba diidii nagaa, baddaan sadeen nagaa, tulaan sallan nagaa, areer gooroon nagaa, gooroo yaa nagaa, booranaa bareettum nagaa, Oromoo hundi nagaa, Oromiyaan nagaa. Maanguddoo fi ayyuun Oromoo argaa dhageettii Abbaa Liiban Alakee eenyu? Maqaan kiyya Liiban Alakee Liiban nam argaa dhageettiiti. Jaalata Oromooti, jaal booranaa bareettumaati. Mee argaa dhageettii jechuun maaluma hiikkaatamis qabaa? Argaa dhageettiin jechuun waan ilti gartee fi waan gurri dhaga'e walitti yoo deebisanii argaaf dhageettii ta'a. Hama duraanii argite Oromoo waltimti, hama duraan dhageette Oromoo waltimti. Waan argitetti argaaf dhageettii ta'a. Gaafa dura suni Oromoon yoo gadaan bultu waan argiteef waan dhageetteef waan hubatte walitti ilmee itti guddifti yookiin akaakayyoo ofiitti himti jecha. Yookaan dhalootaan Oromoon imamsa afaaniin yookaan afoolaan haadaasaa, duudhaasaa, eenyummaasaa, sirna bulmaasaa akkaataan itti walitti dabarsaa dhufee jechuudha. Akkana. Hojjaa akkasii nus qophii keenya argaatti mata duree tokko fudhannee isarratti dubbatuuf taana. Mata duree nuti arra filannee irratti dubbatuuf taanu waan finnaati. Saniifuu finni maali? Finni jechuun jiruuf jireenya. Jiruuf jireenya keessatti finnatti jira. Finni jechuun akka dhuugatti ilaalama. Hawalitti himu finna, hawala awwaaluu finna, hawala barbaaduu finna, haworsiisuu finna, haqotuu finna, hawala bulchuu finna, haguddisuu finna. Akkanaafuyyuu finni jechaan waan dhuugatti ilaalamti immoo keessa. Finni jechaan wal bulchiitii yookiin wal bulchuu jabeennaaf laafin irratti dadhabbii fi jabeen irratti finni jechaan wal bulchiisa. Kanaan dura kan isinirraa dhageettis maanguddoon Oromoo kabroon akkanatti mantii finni akka sadiitti ilaalan akkuma sunu jettani finni jiruuf jireenya. Finni ammallee ilmaan yookaan ijoolleedha. Finni inni sadeessoon aadaa, duudhaa, amantii, sirna, safuu dur hin qabne Oromoo kan hin taane waan Oromoof Oromiyaallee balleessu ka bakka biraa galaana ce'ee bifa adda addaan Oromoo seene Oromoonis fudhatee jedhan. Mee finni kun erga hiikkaa sadii qabaate waan Oromoo dhufe waan Oromoo balleesse kun finni attamiiti? Finni irratti wanni nu qara fudhannu waan argaa dhageettiiti. Haa yookiin raagota moroo uchumaafaa, halii boddeefaa, areeroo boosaroo faan jedhani kan dabri suni haa waggaa 700 akkasi jiru ammaa kana. Suyyoo fudhanne Oromoo mutan keessatti raagotii raaganii raagoom isaaniitiin waan fuuldura haa yookiin guyyaa suniif itti deemu hammaan kan kee jiru kana laf keeyyatanii jiran jecha. Waan akka kamii adoo ilmaan Booranaa bareettuma walumaan hortee bultee dagaaddee Oromiyaa keessatti deemutti jirtu raagonni itti dhalatee akka medhe yaa ilmaan Booranaa bareettuma akka dhaloota keessanii irraan gorinaa yoo dhaloota keessan irra gortanii illallaaftanii jedha. Dhaloota kana guyyaan kanayyuu akka dhalootaati yoo wal yaamu dhawaaf dhibaayyuu irratti kormaaf korbeessa irratti ayyaan irreechaa kaawulluuqoo irratti wal jala lallaafaa deema. Arginaan
raagumtittiin tuni akkan himte duuba lakkisaa illa laaftanii yoo ayyaan irreecha irratti hin dhumne yoo horma korbees irratti hin dhumne yoo dhawaaf dhibaayyuu irratti hin dhumne illa laaftanii lakkisaa jette kunin akka warra alii boddeetti hojjalaallu waan isaan jedhanii lafkaanii jira gaaf dhawaaf dhibaayyuu lakkiftan illa laaftanii wanni san laafisa santu dhuftii jedha tulluu fardaatti manjaartanii mansuun keessaa wadhuddanii gaafas maraataa taatanii jedha guyyaa suni tulluu fardaatti manjaaran oromoon hin beektu haqaruma farsootti dalaganiyyuu arti jecha farsoo gaafas oromoon hin beektu amaarirraa agartee jecha. Waan oromoo kana irratti namni kabiraan yookaan immoo namni oromoo karaage kabbaa gadaa 26 ture ammallee namni kabiraan situ abbaa gadaati naa eebbise ilmi fudhatee itti dhannaan siin eebbisu yoon si eebbisuu baadhe maaltu badaa yoon si eebbise booranatu badaa waan jedhe dubbate jiraani akkan meesan keessaatii dhayaatii alii boddee deebina. Ayyoon maanguddoo akkasidhe abbaa gadaa 26 ha maqaan isaa Abbaay Baabboo Horoo jedhani Abbaay Baabboo kunini akka booranaatti yoo deebimnu Abutturoo kiyya akaakuu birdabree Abutturoo abbaa kiyya birdabree akaakuu birdabree abaaboo birdabree Abutturoo kiyya naan dubbata kana akkanaani warra keenne jecha isaan sun abbaa gadaa 26 nama ilmi isaa dhalatetti fulaa isaa dhaqee ilma edargadhee akka maanguddoo abbaa gadaatti naaf eebbisii jedheen nami jedhe madhi boruu daadoti madhi boruu daadoo abboo Abbaay naaf eebbisii jennaan lakkiin eebbisuu jedhe innaan irra rifate maaf hin eebbifne jennaan yoo aniin gurbaa guddadhe jedhe booranatti badaa jedhe yoo aniin guddatin jedhe gosatti badaa jedhe maaf gochi baddee maaf booranni badaa jedhe gaafate kaan innaan namucaan amma edda dhalate kunin maqaan isaa madha gadaan isaa samadhaati gaafas booran jalaa wabadani madhakii gadaa madha maraatarraa ta'e haarii liqimsaa ta'e gaalii furrii guure loon ooyyalee guurani oola wararree buguure namii dhukkubinbeenni gara jalaan guuraa yoo an guddadhe gadaan isaa kan jirti booranatti badaa jedhe yoo an hin guddatin jedhe inni gostiyya gosatti diqqaataa jedhe tanaafuu hin jedhu gadum dhiisaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya dhimma argaa dhageettii Oromoo irratti mul'ifatu kun kutaa tokkoffaadha. Gara fuulduraatti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenya gamanumaan isin beeksisuu jaallannaa hordofuu hin dagatinaa. Qopheessaan qophii kanaa Sanadii Dhugaasaati. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Turtiin ufaana qabaataa jirtaniif horaa bulaa. Qophii keenya dhumaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan dhiyeessu Saaphaloo Kadiir. Anis gamanumaan hanga qophii keenya yeroo biroon walitti deebinutti nagaa koo dhaammachaa turtii gaarii qabaadhaa. Malli Oromummaa diigee dhabamsiisu shirri aadaa, hooda, seenaa, afaan, eenyummaa fi maalummaa Oromoo balleessuu kan saba guddaa kana itti roorrisuu jalqabe har'aati. Akkuma roorroon dhalagaa ta'u warra koloneeffatoota Habashaa qawwee ergisaa warra Awurooppaa irraa argatan gaafa ilmaan Oromoo murru godhuu jalqaban kan nu eegale ta'uun beekamaadha. Eega sablinni gabrummaa afaan qawweetiin mataa nu fure irraa jalqabee sirna koloneeffattoota Habashaa akkuma aangoo wal dhaachisan tooftaa shiraa hamaa Oromoo fi Oromiyaa sittiin dhabamsiisan haaloo waliif dhawaa shorroqaa kanarra geejjibuu eenyummaa boonsaa fi baay'ina akka biyyee osoo qabnuu bara dhufaa dabraa sabni Oromoo warra booyaa warra gaddaa tahee waggoota dheeraa kana biyyuma abbaa isaa keessatti akka qondaalleetti ilaalamaa
akka diinaa dhiitamaa akka bineensaa ajjeefamaa irra sabni kun biyyaa fi biyyee isaa irratti lafee cabaa lafa isaa dhabaa foon isaatiis akka shiilchoo daajaatti magulamaa akka jiraatu kan dirqe wixina gabrummaa mataa gubbatti gombifame kana. Yoo sabni kun afaaniin gaafii gaafatu deebiin isaa afaan qawwee ta'u rasaasa ibiddaa dhugaa as ga'a. Yaa uummata Oromoo hanga sirni Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf kaayyeeffatee dhufe kun hundeen fonqolu ati akka nagayaa hin arganne beekama. Sirna koloneeffattoota Habashaa kan irree gowwaatiin si cabsee tooftaa dhaalmee boortaa fakkaatuun sirra saaraa as geekan yoo diide malee si balleessuu irraa akka duuba hin deebine hubachuun galma kee ganamaa sana injifannoo dachaan milkaa'u hawwii fi fedhii kee walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa keetiif qabdu sanniis mirkaneessuuf yaadoota kanatti aanan muraasa kana hubachuun gaarii. Akkuma hangafoonni sirnoota koloneeffataa Habashaa dur irraa aadaa fi eenyummaa kee mancaasanii dhabamsiisuuf wixxifachaa turan san utusuun sirna koloneeffataa Habashaa wayyaaneenis maloota sobaa dahannoo gochuun eenyummaa kee daareessuuf wixxifachaa kan jiran ta'uu ni agarra. Sirna summii addaatiin si balleessuuf wixxifatu kan qabsoo baroota dabraniin sakaraata itti fidde humna dhumaatiin qilee irraan fonqolchuuf daran ibjaaruun dirqama akka ta'e hubadhu. Akkuma kaleessa abbootiin isaa afaan kee raadiyoo cabsasiin jechaa turan ilmaan koloneeffattoota Habashaa wayyaaneenis qubeen kee kan dhiiga gootota kumaatamaatiin magare hanqina qulqullina barnootaatiif bu'uura ta'e jechuun akkuma kaleessa afaan kee awwaaluuf wixxifatan arraas shira itti xaxanii afaan kee qe'ee addunyaa irraa balleessuuf shirri kan itti akeekame ta'uu sirriitti hubadhu. Kanaaf warra isa gantummaa keetii san godhuun akka hin jijjiiramne akka hin sharafamne gootummaa keetiin garsi qubee dhiiga goototaatiin magari dhiigaan jiraachisa. Impaayerri Itoophiyaa kan afaan qawweetiin si gubbatti ijaaramee jaarraa tokkoof walakkaa guutuu dhiigaaf cumaa kee arraabaa lafee fi foon keetiis quncisaa sirratti mooruu kana buqqisuuf yeroo biraa daran amma ifa gurmeessuun qabsoo hadhooytuu godhuuf xiqqaa guddaa dhiiraaf dhalaa osoo hin jenne dammaqi irree gamtaatiin akkuma kaleessaa daran qabsoo finiinsuuf ol ka'i. Akkuma yeroo garagaraa gootummaa dhugaatiin diinotaa fi jala deemtoota isaanii kan dhiiga ilmaan keetii dhangalaasaa turan irratti tarkaanfii baafannaa fi isaan madaaltuun ija diimtuu garsiisaa dhiiga isaanii dhiiga saree lubbuu isaaniis taluqquu hanqisaadhaa turtan. Ammallee tarkaanfii hadhaawaa jaleewwan diinaa irratti fudhachuu itti fufu. Gabrummaa fi kolonummaa afaan qawweetiin si dhaale falli xumuraa qawwee fi rasaasa qofa akka ta'e amana. Gabrummaa bara dhibba afaan qawweetiin ijaaramtee sirra bulteef qorichi qawwee qofa akka ta'e hubadhu. Kanaafuu Oromiyaa walaboomsuuf mirga abbaa biyyummaa gonfachuuf birmadummaa keetis mirkaneessuuf bilisummaa dhugoomfattee Oromiyaa keessa bilisaan jiraachuuf walii gali hidhadhuu wal hidhachiis leenjii wal leenjis qophaa'ii wal qophees lolii wal lolchiis qabsoo hadhooytuu wareegamne dhiigaaf lubbuu cobni dhiigaaf lafee itti kafalamuun kaayyoo kee ganamaa dhugoomsitan jiru dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan har'aati. Oromoon ni bilisooma Oromiyaan ni walaba raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.